Daga musagale. Oh, naragia tasagale kiyo. Halo. Dagamu. يا جرنا أخمدين نجوني بيا أورماك ستي جولين تينا كانت تسق وما تاجرتي مال تجرى يا جرنا مال تجرى ميوج أيوتنا لا لا إله إلا الله والله الدنيا كم قد سيسا حالي جرو حالي دي ما زرو مال تجرى بايي نما قد سيسا مي لا سغلي إساني جرو مالا كذا يميكنو إنا بايي حالي جرو بايي نما قد سيسا جولين تينا تسقفا وما جرتي وصوجرت يا إله إلا الله والله ربي سهافة يسو ربي سهافة يسو عندن دائني سرع ولا فوق يا أبدي وانكي يا أصودي من وانا نماكي سديك من الأبتي جرا أصودي من وانا نماكي سديك من أمتي جرا يو ظاهر يرو كانت تشتوني نتدي من نما نسي أنا مني يجودا يولين تينا كانت تبقى جرتو تكوفتين وما تاجرتي والله كفتين وما تاجرتي ولدي تينا ربي سهافة يسو عندن دائني فورو في ستة بافتو بايي نما قد سيسا حالي جرو والله بايي نما قد سيسا يا ورموكو bakka hundi ijoollee teenna kana dhumaa jirti. Sagalee isaanii dubbataa jiranii mucayyoon baay'ee dadhabdee jirti. Baay'ee laaftee jirti. Dura hafuura akka malee wal darbaa turte jalqabarraa viidiyoo waraabne. Amma xiqqoo hafuura darbisuus dhaabdee jirti. Dura hafuura hin argan akka malee arganaa turte. Egaa dhugaa baay'ee akkaan hamilee nama cabsa yaa uummata keenya. Hamilee nama cabsa. Waan akkaan nama rifachiisaati. Jireenyi biyya namaa wallahi hamilee keenya nu tuqee jira. Osoo intana godhanna tanaan tana godhanna osoo jennu osoo asii achi fiinnu ta'aalii ruhii isaanii osoo fudhannu qufaarraa hafuu dadhabnee jirra kiretti jenna. Wayne miskiina. والله ربي سارق أبون دندا إني ربي نفور في ستة بافتو دواء في صفاته بلي وانكي بايي نما قدي سيسا والله بايي أكان نما رفتشيسا لا Me ya boleh yang ki. Gatatati. Rabbi karada. Gak kena. Namu tu doa fi gula. Tubuh nama pun
Lubbuun namaatu namni zoon irratti waan galee waamaa siniin jedhan bara. Jaalanneeli laayiviin seenne wanni gartee obboleettii teenya kalee mudate har'a isii tanaas yoo mudatte jeeti sodaadheeti maaliif yaani waan takka lafa jalatti maanum beeksisinii waan jaamuufaa jira jeeti sanirraa hin sodaadhu saniifiin laayivii seene bilbila gartee ijoollee ganda isaanii kan hin irra dabaluun qabu dhabeeti. Samia. 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 Disa. Disa. Alhamdulillah cucuutee jirti xiqqoo. Bishaan onni irra buusa. Amma saadha ruuziyatii sin boo'ina si. Hadiraa rabbii yoo irra buusa. Yaa boo isin usaamee bishaan itti kan intal. Bishaan kun Haa saamee bishaan kan dhugi. Dhugi. Iya mana dulu? Kanjeti. Itti qabi. Itti qabi bishaan kan. Bishaan kana dhugis. Dhugi bishaan kana dhugis. Saya gitu juga. Shaayi miti bishaan waan dhugis. Sana. Samia. Iya mana dulu? Jadi sini ada. Sana. Nama sih tak fokus kerja sampai. Waan deebbiin qabin gasaana. Irranna qaamataa irratti zeetallee irranna. Laa itti naaseen haadhiisa. Gala isin gabaabduu dheertuu si yoo kutte jiru addunyaa gabaabduu. Obboleettii assalamu alaikum. Saamiyaa. Baay'ee nama gaddisiisa Oromoo koo. Durraa cufi gee khalaas. Waa'ee zoonii rabbii fudhate ilmi namaa nurraa fudhanne naafatti bira jiran agar. Ilmi namni dhahee na jira. Rabbiin akkasuma nuu qaba yaa akkasitti yaa ijoolleen. Kanaaf mee atillee rakkoo irratti rakkoo nuuni dee rakkoo kala. Amma Saamiyaa teenya salaam alaikum. Dhaabbadda. Usaa yaa bileen. Waan ta'e yaadatin. Usaa. Dhaabbadda. Wanni jechuu barbaade Saamiyaa. Dhageessa. Nama as keessaa ni qabdaa? Namani qabdi obboleettiin isii suuriyaa jirti. Okay, obboleettii isii tariyaa dirra jirtu dawwala. Kamera jamaala kan kudha juara itu nanti aku. Ya akhi akkuma feete haa taatu. Rabbii keessan sodaadhaa yaa buleeyyan kiyya rabbiif jecha gartee bakka itti deemtan irraa barbaadadha. Mucaa kanatti lajaa dheertuun hoolaa ture. Amma eden tiima fuadin mas yo. Amma edenatti manii. Oromoo biratti akka walachu jiran agartu. Galan nutillee yoo lubbuun isaa akka tasaa isa bira fudhatti. Karaan harmatooniiti beeku. Amma akkam jedhe isi tanaachi. Akkam jedhe jiras keessa gurbaan san malaase. Zooniin gaggabdee duutee isiinis maaltu gaggabsee jira. Amma zooniidhaa laayifii seenuuf lakkoofsa walullee hin dandeenye dhugaan isinitti hima. Namni zoonii illee narra jaalatu jiru. Abadan. Amma bayyanoota niin qabaga. Waa hunda niin beeka. Niin beeka isa. Alhamdulillah rabbi nurraa fayyisa. Nama fayyisanitti barbaada dhageenya fayyida. Obboleeyyan kiyya. Namni Oromoo taatanii nama dhiyaatan guruppii wal jaaraadha akkuma guruppii du'aan ijaartan sanitti
ilmaan Oromoo kana dilaan na bira jira tokko isaanii mala naatti dhawaadhaan eenyuun na gargaaraadhaan illee. Illee na gargaara obboleeyyan kiyya kana laati. Wali qabame amma koo eegara Saamrii kuma ija kurara. isaan keessa rakkachuu. Biyyaati kunjini barbaachuu yaanaa biqiltaanu amma fayyitee jirti reefu tan biyya tanarra waan addaa asirratanii miyyoo nama fuudhutti barbaada nama sitti barbaada. Amma caalaan sanas keessa irraa fuudhu qabu. Eeyyan namu hana. Caalaan kada deengadda zoonii natti wal jeemi. Laasiniti. Nuhunda kan. Yaamche saamiyaa ta'e. Kidana taata faade. Harabni itti firaadhaan naaf itti faade. Wallahi na jeemi. Dis. Halas boy amas boy. La ilaha illallah Muhammad ya obboleettii rabbii keessa sodaadhu yaa gogo. Abu sabrnet. Rabbii keessa sodaadha. Ya sana rabbi khasbah. Rabbi khasbah. Saamiyaa dha kana godhatin kaa saamiyaa. Minjo. Faade liga isaa beera kashi. Gaafa minjo saamiyaa. Saamiyaa rabbi isaa fayyisuu akkana tutaalu taata. Dalage. Usaamee diimta qaama nyaata. Itti darbu dinnisan. Naaf dorin darbu ni dhageessaan. Boy saamiyaa. Saamiyaa onna isa kaambooyin ni gaggabdammaati. Okay. Saamiyaa. Minjo irraa fagoo hundaa'u. Mala dhawachuun akka rabbiin nu godhe ta'uun dirqama kaa'e. Maaliif gurbaan kun nu dhiisee baduu deemu, nu dhiisee baafachuu deemu. Maaliif inni jaalatee fi dirqameetu. Kanaaf mala dhawachuudhaan kan haasa'e malee si darbee deemuu fi kana keessa gayyaa sammuu ta'e waan sitti kan darbeessi sammuu ta'e. Haqa rabbiiti. Sababbiiti. Saamrii kun barkaatu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang gestan sila. Ani rakkadde wallahi. Gabbale yanki yomma tarabbi yomma saka zoni ni zaga karan ki yakanu mami. Amma bas. Gabbale yanki yomma. Nuti bala daawwachuun kan dirqama isaa odoo jaallatee Romanti terpilih wae yerotan wane intane. Emergency di sada. Jangan kan mati ada mati dah. Tapi hasil itu tulisan. Tapi kan ini tiga fatan tadi energi fada. Maljan. Susah. Murti ku to me na sagale yang jadi dagama. Dagama ni dagama. Samai. Sagale na kaya na jadi sagale na debe mo to kana ko. Murti. Ha? Halo. Isinaka amma kasita kami jimmettani ti wacanin taayina asina kasita. Amma namni silala jiru kun amma isin dhiisu maa silti fakkaate tokko mucaa mana yaalaa geessa akkas gootanii hin taa'ina. Obboleettii ani waan hin godhuu danda'u takka hin qabu waan rabbiin hin gooneef hin godhuu hin danda'u ani wanniin hin danda'u amma erga gartee mucoo rabbiin lubbuutti deebiseemi namni isiidha na qunnamee fuudhuudha qaba jechuun barbaade laata. Walumaa galatti gabaabdumatti waan hin godhuu danda'u takka hin qabu nama yeera qabu miti. Alas. Obboleettiitti immoo daawwatanii ni minaa bakka amma wayyooftuutti. Akka namitti ni himne. Amma sagaleen kiyya deebi'ee jira mi jarana. Nani dhaga'amame. Nagaa. Ila warra koomatti sana jala jirta yeroo tana obboleeyyan kiyya gurbaa kana namni dhalaa dila tana wajjin bakka kanatti rakkataa jiru namni biyya Arabaa tana keessatti keessumaa namni sirratti du'u jechuun ofii keetiifuu koo guddaadha. Fiifu koo osoo yeroo tana wajji jiru hundumti keessan ammoo waan hin taane barreessuu dhiiftanii ijoollee tana bakka dalagaan jirtu bakka namni itti godhama hundi keessan osoo obboleeyyan keessan kan wajji dhalatan haate namni osoo haadha wajji dhalatte namni obboleettii wajji dhalatte namni ijoollee tana dhuguma rakkina ijoollee tanaati gurraan ka dhageessu taate
Please ijoollee tana rabbii jaa namni TikTok kanarraa dhageettii qabda namni sin dhaga'u ijoollee tana bakka godhaa please warri riyaa jirtan ijoollee tana gurbaa kanarraa akka fuutanii orooftan bakka sanirraa please akka namatti gootan. Hundi isaanii mataa akka bakka sanirraa bakka laalatan bakka waatti ta'an siluma bakka namni itti du'e taa'uun rakkoodha sii galee nama rakkifta maaliif haramni rakkoo hin taane sirraa hin ga'a sii galee saniifuu ijoollee tana gargaartanii asirraa isarratti duuluu dhiiftanii yoonii fi taduute rabbiin itti haraaramu ummata kanaaf yoo maaliif bakka tanaa fuutanii taduute dubbiin bakka manguddoo harka keessa jirti jara kana akkuma san manguddoo harka keessatanitti ijoollee tana maaliif fuutanii mataa isaaniitiin bakka ittiin goone kooyi. Siluma eega namni tokko waa ta'e. Karaan keenyaa sanumaa osoo lubbuun jirru gartee namni wal jaaree ijoollee tanaas namni akka firaatiin walitti aanuun wal fuudhanii sigalee akkasitti qattee aanu tarkaanfachuudhaatu irra bareedaadha jechuun barbaade. Bifa kanaa akka kana gargaaranii Oromoo bal'aan namni ijoolleen tun isaanii fuudhanii murtii eessa jirtu sin? Annaa jiraan hin jira. Halaas isaan fakkeenya amma isaan ijoolleen isaanii akkasuma jijjiirtu magaalaa tana keessa re'ee akkana keessa. Namni ijoolleen isaanii guututti as keessa jirtan guutuun keessan obboleeyyan keessan osoo jirtanii waliif dhiigaa waliif nahaa obboleeyyan keessa. Namni erga du'e waliif bo'uun gaariidhaa miti. Waliif laafaa. Waliif raammataa. Miskiina gaara keessatti kophaa asii rakkataa jiru maaliif itti agarree ijoolleen isaanii fakkeenyaaf egaa ijoollee of duraa qabaatanii ijoolleen isaanii rakkina kana keessa jiraatte maaliif of dawwalanii yoo ofiifillee hin dandeenye nama itti godhanii maaliif bakka tanarraa ijoollee waliin dhiisine bukkoon akkuma waliin haa'uun jirtu. Ta'uu diddee jirti akkaan itti baafadhuus dhabeetiin jira obboleeyyan kiyya ijoollee tana guura adaraan irraa guuraa fidees. Please jara keenya yeroo tana waan hin taane barreessuu dhiisana please ummata kanaaf Oromoon siluma yeroo namni du'e iyyuu dhiisa osoo namni lubbuun jiru obboleessi keessan sana qabadha warra birallee warra isaan bira jirullee hunda isaaniitu namni dalagaan isin bira jirtu namni dalagaan isin bira jirullee ol fuudhadha ijoollee tana karaa magaaladha karaa riyaadoliisa ustaazni ka galchijan kun eenyu koo ustaazee eenyudha ustaaza galcheetti ijoolleen. Mee ustaazni mee ustaaza. Ustaazni. Ati amma ijoollee tana dirratti gattee deemuun murtii guutuu sirrii miti hanga ijoollee tana hunda isaanii mataa. Yeroon jees hin danda'u kan itti baafatu dhabeetiin jira bara taraan furmaata barbaada. Anis. Keessuma warri suudii baa keessa jirtan wallaahi rakkoo suudii nama karaa jiru keessuma nama karaa ijoolleen tun dhuftee riyaa magaalaa riyaa keessa jirtu ni beektanii filis walirratti qal'atuu dhiisa filis rabbii jaa. Waan rakkoo suudii tana osoo beektanii yaa jara keenya rabbuma sinuu sodaadha waan hin taane walirratti wanni godhinaadha biyya arabaa tana keessatti riqeensi tokko osirraa buqqee arabni akka itti si jibbu ni beektanii jara keenya firiis ijoolleen tun bakka namni dilli kun bakka takkatti akkanatti walitti galanii ta'anii rakkataa jiranii waan godhamuufi qabu waan dandeessaniin waan rabbiin isin gargaaran ijoollee tana ol fuudha karaa riyaati firiis warri mana qabdan warri mana hin qabnilleen akka ijoollee tana filiis sagalee taatanii caal jettanii asirraa waan hin taane Rabbuma gartee waliif oofee dukkana fiduuf jecha waliif raammata akka walitti aantaniin akka biyya taatanii akka gartee akkuma gartee akka ilmoo musliimaa takkatti waliif raammata wal gargaara yaabbileeyyan wal bira dhaabbata osoo jirtanuu. Nama qeerroo Idris Juukan agarti nama qeerroo Idris Juukan. Mee Assalamualaikum. Cecah jira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijoolleen tun eessa jirti amma? naa jiran. Ijoolleen Tayyib maqaa isaaniiti wajjin maqaa namni isaaniitiif yookiin ammoo manguddoon asirraa fuudhani. Kunoo laalama miciyyoon tunis Saamiyaa eenyuti? Saamiyaa Yusuf Musaa Malkaa Jaamtii. Miciyyoon gartee rabbi rahmataa godhuuf duute zoonii fi isaan ganda biyya takka harka isiirra duute osoo waan siyaasa nama gaggabdee amma gaa miciyyoon sanis halkan tokko dura gaggabdee lubbuun isii baate isiin tunis gaa karaan san ta'uu sin beeku waan rabbiin fiduu beekuu danda'a. Saniifuu yeroo san tasgabbiin qabu lubbuu namaa kana rabbi harkaa qaba waan rabbiin fiduun beeku saniifiin ammallee gartee gubbaan
ganda isaaniiti yoo jaanii gartee ammaas ganda warra gandaati ni manii yaada juuf yoo isin lubbuun baatee yoo kajjaan taatellee beeku jechuudhaaniin laayivii tana dhufuu dandeessini galee jaaladheen dhufne maanas. Waan nyaatanii qabdii mee ijoollee maa waa nyaata jirani? Waa nyaata jiranii nyaata wani maal nyaataa jira? Nyaata namaatu isinii fida. Namni kun nyaata kunoo laal. Dhalaan tun kunoo akkana jirti. Namni kun hundinuu akkana jira. Akkaan godhuu danda'u hin qabu. Oromoo yoo waliif naatan gartee obboleettii namni walii bo'uun furmaata. Dalagarra galammoo taarifa dhufanii dhufee jirti ijoolleen tun murti. Kun taarifa dhufee kun dalagarraa bu'ee jira. Hundi isaaniitu jechuudha. Amma isiin tulillee nama haaraya. Ayyee. Ayyee rabbi siniif waliif furmaata akka godhanii hin barbaadu. Osoo hin duune jechuudha osoo jiranuu. Please jara keenya. Amma as naqa biyachi naqa bidiisa namni ijoollee tana magaalaa keessa jirtan. Rabbii rasuulitti amanaa. Osoo jirtanuu Boo achirratti waan gargaaramu ta'ellee nuti illee isin gargaarra nuti illee ijoolleen isin gargaarti bilis ijoollee tana ol fuudhadha hara magaalaa ol fida isaanis eega nama keessaa qabaatan eega fira keessaa qabaatan ijoolleen tun namni suudii tana keessa nama hin qabne jiru xiqquma illee itti dhalaa'u maaliif yeroo sanatti uummata kana ni arganii jechuun oduma wanni turbinuu rakkatuu isaanii jaalatu wanni nuti sunuu dhufuun rakkoodha si galee fakkeenyaaf yeroo wanni akkasii sun isaan irratti taatu nama yaachifti yoo dhuguma namni namaaf quuqame ijoollee dila kanarratti wanni sun taate maaliif ijoollee tana bakka san hin oofne koo ijoolleen isaanii tun maaliif hin fuune bakka tana? Isaan tutti hin dawwalatin immoo maali rakkoon? Wallahi wabillahi yani obboleessa kiyyaa rakkoon gartee rakkoo addaati tuni waan rabbiin fidigaa obsu ma obsanatti amma biraa baagachuu biraan jira namni gartee dhugaadhaan ilmaan dhiiga keessan foon keessaniif kanaatan taata. La bira baafatu hin taatu obboleessa nama ilmaan nama dila kana dirreetti kan dhaqee akkamitti biraa deemtu tutuma waan fedhas hin jaamelleedha utuu wanni barbaada namni siin jeelleedha yeroo tana keessatti ati dila kana ijoollee dila kana lubbuu nama dila kana kan dhaqee akkamitti biraa baafata si echachi tatta'aa jirti ijoolleen tuni maqaa keetiin achi dhufte namni waan barbaade siin jedhu malee ilmi nama ilmaan ijoollee tana bakka tanatti kan dhaqee biraan deemin filis sirrii miti wallahi. Indeemin wallahi. Siif jecha achi tattaanii siif rabbi malee uumaan qabdu ijoolleen tuni si beeyti. Yoo achi gabbaafte fakkeenya amma mootummaa walitti artee hidhannayti yeroo ammaa tana keessa ofii namni galaan jiru. Filis jara keenya ijoollee tana ijoolleen tun namni asirratti hin beekne jiru namni tiktookii kanaan fayyadamne jiru fayyadamaa jirtani filis ijoollee tanaaf furmaata godha. Ayyuub shirri. Sheesheen akimee ati nama galchimee nama kanam wanni murtii guutoo. Warra dura seene kana annatti mul'ataan jiru warra dura kan seene kana gabbuus mee wanni kana faa galchi sheeshee kana faa galchi sheeshee galchi jaan kan huno yeroo jiris kanallee galchi. Natti mul'ataan jiru gargoon. Nagalchi sin jechaa jira yeroo maka deebi'ee. Wallahi waan ta'an beeku biyyoon tun warra gandaati yoo lubbuun isii rabbaate takkaffaa gisee isii dubbatan ni gaggabdi ammaa sanii wanni kana waan ani kawan rabbin fidum be ko mi namni kun oromon ani ga wan rabbin fide namni be ko akka garte sababa adda namni kun wan adda du raati de mujra sanullen karani si khamis khara sani taw mala embe kamu sanifu garte namni isani akka bodan jechuudha Jarana hakima warri hakima jetta amma yeroo tanatti bakka tan ishii bakka usani ol fuudhu yaada malee amma yeroo tana namni waraqaan qabu gitan akka rakkitaare ni beektan hakima wallahi yoo qotten qeensi kun sidoo kubee hakima kun sirrakkise biyya tanatti akkuma kana akka biyya biraa hoggosuma kaanii karaa hakimaa fi gundan daan isin galee biyya tanatti rakkoodha hakimni saniifu bakka tani ol fuudhu yaala malee ijoollee tana rabbii ijaa please ijoollee riyaa jirtu akkasin ciiftanii koo maa jala ciiftanii bara mana keessanitti ol fuutanii warri yaa kan ol fiddan achirraa dalagaa lallatti deemti ishiinu. Hayyuu amma sanii miti michoota obboleettii eeganii fi qabaattee obboleettii siitii wal qunnamsiisuudha. Wanni biraa takka wanni godhanii jiru. Diddee jetti yemtiyoon tun. Obboleettiin xiyyannaa maallaqa narraa qabaluu diddee jetti ammallee gizee dubbattu. Noolii. Ishiin hawaaladhaan dhuftee. Akkasumaan ani hawaalaa fi kanaa miti obboleeyyan kiyya kanii nan dalagaddu ani dalagaa dhalaan gaaraan geessa malee ani waa'ee hawaalaa keessan jiru. Kadinna isaaniitiin nama na qiyya dhufan malee
Aye. Ishi malaga na jirani na warri dhuftu irraa kafaluu jedhanii warri dalachuudhaan dhufe kun olaal kan naan ijoolleen kun olaal warri islaamaa maallaqa irraa qaban jaan kun kanneen. Tamam. Ijoolleen duuba takkaan isa hojii deemtan jirtu. Kunoo kanneen ijoolleen haaranii agartee mana dalagaan dhaqeen nama dura suujiin dalagatiin tanneen qabu. Tayyib ijoolleen isaanii akkam obboleettiin ishii nama akkamitti akkamitti waliin fuune. Mee ati nama galchi ayyuu namoota yaada qabaami nama galchi nama gartee yaada taasisuu. Ol baasi nama. Amma dura namni gartee namni isaanii Saaraallee na galchachaa jirti beeku. Isaan warra gartee ganaa taariba amma kana dhufe ganaa dalagee firraa qaban. Kanneen jechuudha. Kunoo yoo namni isaanii as keessa jiraate please waliif rammataa isinummaan nullee akkana wal dhiisuudhaan yaa obboleeyyan kiyya warreen jala jirtan gaa ijoolleen tun akkana jirtanii agartanii ijoollee tanaaf dirmadha. Kunoo kanneen ammaan tana haaraya warra ammaan dhufe jechuudha. Kuni warra baharaan dhufe natti fakkaata. Mee ayyee nama galchi namni yaada qabu waa ibsatu. Wallahi Ime ijoollee anillee jalaan gobbo nama hedduu na galchisin jechaa jira galchi mee jara kana please jara kana namoota galchachaa jirti nama galchi. Warra kana waliin dhati miti warra jechuun namni na waara dhaga ijoolleen hedduu jala jira namoonni guddaan hedduu jala jira galchi mee. Ol baas. Yeroo idris kana galchi mee duraan durtee na yeroo hedduu na galchise kabaaboo si kannaa jiru kana gartaa. Qeeroonis na galchachaa jira saaraallee nama hedduu jechuun jira nama galchi ol baas. Ijoolleen tana furmaata ijoolleen magaalaa re'aa keessa jirtan bilis ijoolleen dhalaadhaa mee ijoolleen dhalaadhaa bakka moo ol fuutanii bakka sanitti achirraa bakka isinirraa godhattu ijoolleen tun. Okkee inni koo obboleettiin ishii akkamitti koo isaa maallaqa akkamitti irraan kafalle. Nama akkamitti obboleettiin ishii tana koo dhageessisuu qaban amma bakka namni lubbuu namaa baatee ishii rakkataa jirtu akkamitti ishii obboleettiin maaliif akkana waliin haasoo dhabdan koo jiran. La amma itti himuu qaban ifumaafuu isummaan isiitu gidda walachuu qabdi maaliif dhibaa jiraan. Malee haa obboleettiin ishii nama akkamitti haa obboleettiin ishii bakka namni ishii rakkataa jirtu itti osoo iyyaan agartu haaf ishiinsa gubbaan fayyaa dhabdee kanatti taa jirtu obbolummaa maal wajji maal gooti firee tana booda. Yoo ishee rakkina kanaa kana keessa jirtu rakkina hin baafne. Wallahi. Abu Muaz galcha. Abu Muaz jooni fi azira jiraate galchi Abu Muaz. Amma namoota hedduutu jara na galchisiin jechaa jira namoota gurguddaa galchii kalaas yookaan ammoo ijoollee tana ammoo hadaraa wanni itti muhaagana bisaan bakka isinirraa godhatanii hanga ijoollee tana dhufanii namni sirraa fuudhu ijoollee tana akka gadi naqxee gannaitee hin deemne. Saaba'uu hin dandeessu. Tanna kun hin taatu. Dhugaadha. Ati jajaara birraa argatu malee ilma namaatii miti. Ilmi namaa waan namaan jedhu hin dhabu siluma. Oromoon siluma waan namaan jettu hin dhabdu. Siluma isaanuu rabbii fi si abdatanii bakka san tattaa'aa jiranii. Kan naiti akka biraan jiru ijoollee tana. Amma immoo akka walitti dhiyaatan indirtee akka ol beekan akka biyyaatti adiraa piliis akka ol fuudhan. Hanqa namaan dhaamaaf. Nama Waan girtee har'a jiru namoota nama galchi bee namoo yaada adda addaa qabaame nama ol baase. Meenyu faan ol baase. Ol baase laal saaraanis qeerroon kunis iftuulleen nagalchee jirti galchi. Ijoolleen namni beeku nama hedduutu jala jira ijoolleen namni beeku ijoolleen nama hundaa miti namni irraa waa dhaga'u nama hedduutu jala jira galgalchiiti. Kana furmaata yoo ni didamtee wanti sun obboleeyyan isaanii fuudhuuti danaa Oromoon akka Oromootti waa gootiif ijoolleen isaanii dirqama fuudhuu qaban ijoollee tanaaf. Dirqama fuudhuu qabdi obboleettii yeroo rakkoo kanaa tana keessa jirtu furmaata ishiin goone maali furmaata ishiin tana gootuuf tana booda. Jaran ustaatiin obboleettummaa sanuma asirra jiraatee argachuun malaaf nama galchi. Isaaniin galche akkamitti galcha dhabe. Namaa guutura. Namni guutuu miti. Anumaaf hayyuu jira. Namni biraan jiru. Eskeeskirra kai warra kaayoo gutame warra gurguddaa malee kan eskeeskirra kai warra namni galchi jechaa jiru galchechaa hin jiru galchi namoota. Amma qeerroo idris kana faa galchila. Qeerroo idris kun yeroo hedduu nu galchi jechaa jira galchi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ittiin raadii isaadha ruuzii bilbila kanaaf. Akkaffaa namni gartee firrii ijoollee tanaa fuudha. Awwalan ijoollee tana fuudha. Namu waliif dhiigaa fuudhaa boo obboleeyyan.
sila uummanni keenya kun uummata akkamiiti boo uummata rabbiin isin haafitu wallaahi wabillahi warreen koomantiidhaa filis dhugaa koomantii kana waan hin taane barreessina please waan dandeessan godhuuf yaala malee maariyyoo taate miiliyoo taate diraamaa mindirgaaloo waan tana barreessina yeroo kana tana jalatti maali uummanni kun waan akkana hai maa obboleettiin qabdu obboleettii hojii lalatteen qabdu akkaataa rakka biyya arabaa haala biyya arabaa kana beektu akkaataa jiru murtii nama galchuu dadhabdeeti. nama meeqaggatti kana keessa bari hargoon. Laat nama irra baay'ee na galcheechaa jiru. Ati mul'attu ayyuu mul'achaa jirtu. Nama hedduu na galcheechaa jira. Saaraa gal. Aloo, salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbiin gartee rabbiin nurraa haa dhaabu. Wanni diraamaan jirtu diraamaa namni takkitti barbaadee hojjeesee talamadaan ajjeesu. Tun subhanallah rabbiin nurraa jijjiiru tafaaloo rabbiin nu fide amma na dhagaye ijoolleen tun amma obboleessa kiyya dhagaye sittiin himaati tasgabbaa'e ta namaa dhiisita rabbii kaaliqaa yoo ati waa balleessite illee rabbii si gaafataa san Oromoo gurguddoo si gaafataa san nama komantiiti miti. Akka tokko jira amma ijoolleen tuni bikka san amma manni arabaatis manni jinni qabu ni jira bikki namni itti miidhamu ni jira akkanumatti niin dalagaa faayattee riyaaduma kana dhalaan dhukkubsattee irraa deemtu faa jira mana arabaatis ni beeyta. Dhugaadha. Kanaafuu ati obboleessa kiyya ijoollee tana rabbi jecha tawaarraa qabdus tawaarraa hin qabnees akka isiin bikka sanii adda facaatu barbaanna ijoolleen tun hundisiitu bikka sanii akka facaatu barbaanna ijoolleen tun hundinuu hoggii ilaalan ta duute Allah hiraama rabbi haraamatuufi ta jirtu tun guutuun nama rifachiifti ijoollee tana gartee Oromoon gartee keessaa'uu kabiyya biraa jiru saa gargaaru hammoo riyaa jiru ni beeka namni tokko yoo irraan olii kafalee riyaa tol fide ni kafalaniif namni kun nama fayyaa qabu nama yoo rabbiin jiraachise jiruu fuulduraatillee dalagachuu taa'u. Ammaan tana akka godhan ijoollee tana hunda siitu obboleettiin riyaa jirtoota. Obboleettiin si eenyu jaamti maqaa himi kaa'ate hoggii fayyadamtu rifatiin tasgabbaa'ii suuta abaluu jaamti abaluu isin dhukkuba isin tun biyya kanaati jirti obboleettiin san ni dhageessi jala jirti boo feete laalu jirti. Yoo nama TikTok fayyadamu taate asiin nu arguu dandeessu obboleettiin. Namni fayyadamne hin jiru TikTok ammaan tana namni. Isin kaamila adda baasii itti mi obboleessa kiyya ijoollee dhalaa tana hundumaa ofirraa adda facaasi ijoollee tana adda haa facaatu ijoolleen tun garaa nama nyaachuu jirti ta duute. Ijoolleen tun laan nu rakkisu fira laaltu Oromoo guutuu laalti namuu nama danda'u tokko ol baasee gargaaru dadhabu wal gargaaree ol baasee namni kun bikka sanii faca'u qabannas been nama xaana kanaa ijoolleen amma bishaan baatee dhufte tun faarra ijoolleen amma bishaan baatee dhufte tun faarra rabbiin humna hafuuraa humbaafannee rabbi balaa isaanirraa haa qabu yaaboo rabbi sodaaddaa Oromoon rabbiin dhalaa Oromoo akka baadiluun tunu rabbiin musiibaa teenya rabbi dhiifama nu waa godhu. Shanyiin biraa kana baadilamus hin jirtu Oromummaa baadilamu jira. Wallahi Oromummaa baadilamu jira. Rabbiin formaata nuuf haa. Wallahi laazim. Amma na dhage obboleessa kiyya amma miciyyoon bayifatteemi. Bayifatte. Rifaatu miciyyoon bira waa taatee tokko na godhu jira malee humaatii miti rabbiin kalee san fudhatee barra tanan fudhatu hukmi isaa rabbii qaba rabbii dandeettii qabu rabbi sittillee godhin nuttillee godhini rabbi haa fayyisu. Ati isaan kana maladai obboleessa kiyya akka Oromoon balaan jaayilaa buutee alima fuutii jan sababa adda facaasi ijoolleen tun gargaraa facaatu.
warri machi jiru kun hafacha rabbiin nagaan bikkatti haa godhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kana jinni qaba ijoollee tana dafa caasee obboleessa kiyya mana kana jinni qaba. Mana kana jinni qaba dhugaadha. Ijoollummaan hundinuu hoggii ilaalannan garaana nyaatti ijoollee tana hoggiin harka coraan kiyya guutuun garaan kiyya wallaahi rafuttu hin jiru eegaan algadda harka ijoolleen tana dafa caasee mucaa keenya mana saniitu jinni qaba. Manni arabaa ka jinni qabu jira dafa caasee ijoollee tana na. ناخن بالبلي سيدا استغفر الله يا ربي حسبي الله استغفر الله ربي حكمي كان نتنقل والله العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون مالك فدي لو سيسي مصيبان أكنا مال بليان كي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا والله أنا ما قبض نمني سيابا سطنا من قبل نتدلا نندي خي ولي بالبلات الرابوس نولي الراقب الله هادو تدلقتي قفلتي في وان الراقبان اللي قتالت كساني وري الراقب اللين يولين تنبادي لم تجد أنا واتك كان ربين كبا ربي درتي سن وفين بدين كبا أنا في يدين بريتي وانت كان في يدنا أنا ربي تقولين كبا إني مديراتي واتك يدينا إسن مدة أنا أكمل فريتين جراتي إنا لله وإنا إليه راجعون ربي ما نسرت يا رب تبقى السلام عليكم ورينا أبيات أنا المديرات في بندندا أبون دندا أكون دتي وأون دفرادور كدندا kita nak kaitan tureja ini aundam bacori ini gala أنا بليان ديتا أني كم بدون دلجة بدون تكذا بكنا كوري ولي كبم تيسي إسينتون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون جولين توني رغدام فيان قبض والله جولين توني رغدام فيان قبض بشان رامة بونج تاجر أبر نمني بشان رامة بوي فياك أبيت هكيت رغدام ثاني جرانا منيات إيه والله رغدام ثاني جرانا منيات والله العظيم حسبي الله عليه يا ربي ترتيب النموذج نما كيسن رد أول تنيدين راني سنر تنام قبض نما سيرت أبيل بلتو تنام كم نورما ولي بوفتي ريادي تولا باستو تخ سنيف ربي فلا سنيف عدو نمو تتا سيران تسجبا بكرة تتا جولة تنان دكدا صلاة دعاء غرد داجام دكدا صلاة جين جولة تنان أبشر إنا لله وإنا إليه راجعون رب ما نبادل يورمودا أبليتي زي تيمي توبليتين كم ناس أرومو قبدي نمو والغرغاري راخا فلا تكالي سيتين قلبيني سنين جابيني وفدا فوتا داتي صلاة تتا جين جولي تنانا كتن تتاينا دا إنا لله وإنا إليه راجعون يا ربي خالق يا ربي أرومو بادلمت يا ربي نستر
يا ربي نستر يا خالق يا ربي خفنا نقابي أورمان بادي لمتي مالتك يا हमने बर तरफ भी बेहो का आतिश बक्का कले जो नहीं जनता मसेन खाले किजे लिंक दे किजे निचो वालो काच से तुम भी नहीं akkasi obboleeyyan kiyya laayivii irraa turuun barbaanneen hin baha gamanumaan namni hundinuu bilbila kiyyarratti wala obboleeyyan keessanii furmaata akka gootan gamanumaaniin dhaamsa obbolummaa isin beeksisa. Dhagee obboleessa kiyya dhagee eenyu obboleessa kiyya nama tokko naqiiti ijoollee naqeechuu jirtu kana naqiiti ijoolleen tun yaada namni kun Oromoodha nam tokko ol baasuun olii irraa kafalee danda'us namni kun falee dhawa. نمو قلتش أيوة هم بين ما انت لا يسرى وعليكم السلام ورحمة الله أكم نجى أبيا وهذا الجمال بالبلاد ولا عم تعرف كده تدور له مدورة جلتني يلا عم ندور لا نورمال أنا ندور أنا بس تجرب بس تدور الجرا بالبلاد خاص له أيوة بس تجرب بو فؤاد नहीं सजर मैं फुआद नहीं सजर يا رب يا رب هاي برانا फुआद शरीफ فؤاد شرف मैं ना बारह ऐसा कुछ नहीं بالبلاد تخلني براچوك فقط يندور ربي فيك lubbuun arragi jirtu taburun jirtu tatgabbaa ايه تتقبل بنات bas لا اله الا الله waan rabbi يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب إيه جنب باسنا ربي تو كتشان وما كمنا واتقوا الله ربي انتو قادر من ربي إن شاء الله Sini dia berikan oleh menjur. Memiliki banyak rejim tak neraka. Hah? Tahu? Lihatin. Eh. خلاص هو عندكم مقولة تيم فلوس بس لكن متى كراس بس. لوكيشن ما في أمريكا مرة بس. أنا كراني جاي. أنا رباط بكتي. أنت ما يادها. باين يعني باين أيوة. والله بتاعي يلا هي لوكيشن नहीं يلا يلا الوقت يترى لوكيشن منا لوكيشن خير ناير كتان جو لوكيشن अपने बनाना है Libera di WhatsApp in dito. Ini barang kenal itu kan?